Yoo ijoolleen tun du'aayin uu kadhatte lafa hin buune. Kan du'aayin isaanii yeroo jalaa aammin jennetti yeruma sanitti qeebaltee argattu dubbii jabduudha jechuudha. Barattoota markazaatiin nuuf dhiyaatanii barattoota markazaatiin kan nuuf dhiyaatu sagantaan ajaa'ibaa sagantaa maqaa rabbiiti jechuudha. Barattoota markazaatiin gama waltajjiitti nuuf dhiyaata. Barattoonni markaza keenyaa hundinuu gama waltajjiitti nuuf dhiyaatanii Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mee amileen ni xiqqaata takbiirtaan xiqqaachuu jira. Allahu Akbar. Takbiirtaan barattoota markaza maqaa rabbii nuu jaanii hanganaa miti. Allahu Akbar. Apa itu nih? Sekarang kita واحد مقارب جدا اثنان ثلاثة مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي
قبيد الحفيظ يا قوي يا متين يا المقدم والمؤخر الباسط الرافد الرافع وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tole barattoonni keenya akkanatti kunoo maqaa rabbii haffazaa jiranii jechuudha inshaallah. Allahu Akbar. Rabbii bakkaan haa ga'u. Rabbii bakkaan haa ga'u. Allahu Akbar. Tole inshaallah gara sagantaa itti aantutti dabarraa sagantaalee ni gaggabaabsinaa. Gara sagantaa itti aantutti yommuu dabarru ammas akram fi akkasumas barataa Bilaal shartii salaataa irraa waan nuuf dhaaman qabanii jechuudha. Mee salaanni kun akkanuma ta'amoo ulaagaa qaba. Ulaagaa salaataa irraa barataa Bilaalii fi akkasumas barataa akram gama waltajjiitti afeerra. Allahu Akbar. Mee takbiir. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.